jiraate garaatu bishaan nu ta'a walii keenya gara jabinaan qabnee bineensatti waliin laala iddoo wangeelli jiru iddoo wangeelli keessatti biqile iddoo wangeelli keessatti ija qabu hin beeksisa namatti tola ija gaariitu keessaa dhaga'ama. Bagi dhaloota koo Shaambuudha akkasuma Dubaay waggaa 2 fi ji'a 6 raajii taarikuu fa'aa ollaa irratti hojii gurguddaa kan isaanii hojjetamaa jiru. Fayyinni guddaan ana qofaa otoo hin taane obboloota akka koo na wajjin biyyaan ba'aa jiranii dinqii gurguddaan karaa isaanii ta'ee fi ajaa'ibaan kan ollaa irratti dhugumaan isinitti isa ollaa irratti ilaaluu waldaan lafarra jira jedhee takkuma iyyaaduma dinqii gurguddaatu karaa isaanii fayyina guddaatu ta'ee keessumaa anaaf adda karaa isaanii dhugaa nan ba'a yoon ta'e guyyaa halkan walitti nagaadhee yaadu waaqayyoo isaanaa eebbisuu isinillee dabalaatii naaf eebbisa. Lattu afura waaqayyoo dhufnee gammachuu guddaadhaan namooti akka musaadhaan abarbaadan waaqayyoo afura guutuu isaaniitii fi gammachuu guddaan natti dhaga'amuu isaaniitiif faarfannaa taarikuu maana jedhama. Waldaalatti afura waaqayyoo irraa dhufe barsiisaa barattoota 91 kan Haleeluu keessatti argaman waldaalatti afura waaqayyoo jechuudha. Barsiisaa isaanii ture gammachuu guddaa ture si dhaga'ame naani sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu 99 gaara irratti dhiisee tokko barbaacha deemeedha. Kanaaf ani akka kootechuudha namoota tokko gara mootummaa waaqayyootti fiduu jechuun wanta salphaa miti. Kun garuu 90 irra tokko darbe. Kanaaf gammachuun koo baay'ee dachaadha. Gooftaanis na eebbisu. Imalli jalqabame kun kan karaa dhaabatu tun taane amma addunyaatti amma keessaatti amma alaatti kallattiiwwan addunyaa arfaniitu kan itti fufuudha. Waaqayyo gooftaanis na eebbisu eebbifama. Ani raajii taarikuu shifarraa keessaa abbaa fuura walitti kanan ta'e akkuma amma argaa jirtan kana waamaa agadoo bulchiinsa magaalaa Haleeluu kan jedhamutti waldaan keenya damee gara kanatti fidee hundeessuudhaan lubboota hedduu gara mootummaa Kiristoositti dabaltee jirti. Gammachuu daangaa hin qabne keessa jirra. Hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa waldaa haala utuu ilaalin bakka utuu fidatin mijaa'uu baate mootummaa Kiristoosin lallabuudhaaf waldaa garaa murattee kaate akka ta'e
asmarraan gammachuu daangaa hin qabne baga gammanne baga gammaddan.